qabamee galee qabamee tani dhaa jiru illee abdiitti na wala abdii irraa kottu na baate kalli intirii karaamaa kaffale naan hin baatan kottu narraa gabbalee irraa kan jee lamaatidha kan inni irra jiru irraa kottu na baate ishee jiru walitti jara namatti na wuluusa ta'u irraa kottu na baate jee kalli walii naan jedha achi ta'e an kalli walii tamaa ittiin beeku. Duraanis gideen achi dhufu gaafa achi dhufu jara samiiriin biratti an akkana abbaan kun dhukkufata akkana maatii nama baafama bulleete kan kun dhukkufata haadha kan gargaaruuf ammanaa beekan hojii nagalchine samiir kun walla ragaadha samiirum dinnee wajjin jechuudha inni samiir sana biratti ijoolleen hojiidhaa dhufan ijoolleen hojiidhaa isa bira galuu dhufan kan inni meedikaalii dhufan jira lakkoofsa jaraan arga jira biratti namni karaa manarraa hojjetu an karaa mana kaffaladha nama manarraa hojjetu hin jedheen nagalchi hin jedheen karaa mana kaffaladha iyyuu hin jedheen karaa mana ginatti lekka ofirraa kaffaladha nama baay'inarraa hojjetu nagalchi ani rakkinaaf hin bahe akka nama quufaa hin baane hojii kan biinu ta'u irraa nagalchi hin jedhe. Tasgabbaa'e. Eshi. Birrii meeqa ergite itti galchite abdii talaa biyyaa baatu? Obboleettiin qabu birrii 250 kashii itti galchite an birrii 70 ana kan itti galche. Darasanii qabda kan lamaanuu? Eshi. Okay. Abdii waan inni himate kanarratti deebii nuu kennitee kaatee itti deemna. Mitiga. Ibsa waan tokko waan inni nuti jiru mudaan kun. Fittee tamti naaziroo. Tokko waan irra deebinee himannaa isaarratti irra deebinee nu gaafanneenaan ifa bareechee godhu abdiidhaafis ta'e uummata jaarsaaf. Warri isaa waa isin naan jette jechuudha. Baasii isin dhaggeeffachiisa. Waa isin obboleettii goote hin jette isin dhaggeeffachiisa hundayyuu. Kunooti. An birrii kaffalee birrii kennee bini achii ba'e malee arrafamuudhaaf. Waa'ee boolchaatiin nuti abdii sirnaan gaaffii sirnaatiin ala boolchannaa meeshaa dhagawan. Naaziroo. Biqinaatu lafarratti nan beekawa. Waa tokko an boochaa miti. Isin dhaggeeffachiisee lafarratti akkuma kana boolcha boona jiru gaafa. Naaziroo. Isin dhaggeeffachiisee. Isin dhaggeeffachiisee yoo jechuun fayyaan taasoo batee an waa tokko isin irra barbaadu. Rabbi naa kenna waan naa kenna. An kana hundas ragaa kana hundas qopheessee. Rakkoon qaba. Abdii deebii nuu kenni gaaffichaaf obboleewwan taaptaaf godhaa manichi sheer godhaame namoota daruu bira qabuuf sheer godhaa taaptaaf godhaa. Abdii gaaffii nama itoo dhaggeeffadhu biyyeetaachoo. Wallaahi billaahi dhugaan akkas taanaan dhagaa laalan nuti maamuun namni tokko qofti. Kuna tokkummaan ajjira. Eekake tokkummaan akkanaan godhu bachirraash. Wallaahi aayaa dargina. Meerre obboleessa keenya fidaa tokkummaa naa fidi baallaa. Naa fidi ifa goona waan jiru. Waan abdii irratti hafe ammarraa fuuna birree. Waan abdii irratti hafe irraa fuuna innis immoo riisiitii 70 sana dhugaa nuuf fidu. Yookiin jibee abdii maqaa balleessaa jira ta'es immoo hojii namaa keessatti. Kuma digdamicha torban kijiba isaa fudhachuu qabu. Birrii irratti hafe immoo abdiin deebisa. Isaaf hojjetame. Abdiin dirqama isaa deebisaa mucaa dirqama isaa riisiitii sana fida. Eenyuuni tokko maal jedha koomentiidhaan abdii geetaachoo ayii haqqii hiyyeessaa dabsuudha. Yaa habiibi eenyu maqaan kee maal jedha akkuma lawwal aboo yaa walas waasiin hin jedhu haqqii namaan dabsine seeraan gaafataara azala deemte waa hin taane barreessin. Yeroo taanutti koomentii akkanaa barreessite jennaan waan si hoqqisiisu wayiin siin jedha dhiisi. Injiru barnan dhabeeni bar. Namni bilbila isaa qabda malee. Annamba isa ol galchaa. Eshi qorata. Makkam seetan abdii usee mataan isaa isa 70 sana yoo dhiisne iyyuu isa 250 sana inni mataan isaa kun nu dhiyeessuu danda'a bara abdiinuu. Maaliif dhiifne beektaa iddoo kiyya? Iddoo mucaan hin jirretti maaf dubbattan jedhama booda.
jechuun dubbicha nu gabaabsuudhaa fi mucaan hin jirretti isa sarratti galee bakka mucaan hin jirretti haqa nama mucaa dabsanii mucaa cubbuu mucaa irratti murteessanii nuun jedhama bosh. mucaan maa dhufuu qabame eegaa jirra bar kanaaf hundi keenya taa'aa jirra mucaa eegaa irra bar mucaana dhufuu mucaa fidaa gashaa amma sanatti garuu hanga sanatti Abdii Huseenii hanga waan isarratti galee jiru yoon inni manuu dhiyeesse ani amma namiti kanarratti gale hanganatu narratti gale malee yoo jedhee isarrattis hojjechuu dandeenya bar. Meera yookaan dhibba lamaa shantaa waan irratti hin galchine yoo sirratti galcheera jedhe darasanyii akkaawuntii irratti galche wajjin darasanyii seera qabeessa Abdii Geetaachoo anaaf utuu hin taane rabbiif amantii isaatiif jecha darasanyiin kun feekiidha moo oriijinaal uummataa qoratee uummataa bilisa godha. Obboleettiin jirtidha. Obboleettiin barbaada ammaa. Obboleettiin ajjirtaa yoo jiraatte ana jedhii sin galcha. Obboleetti ajjirtaa obboleettiin obboleessa keenya. Yoo jiraatte kottu ilaa dhaggeeffadhaa alaa namni 3,600. Obboleessi keenya kun miidhamaadha. Hojjetatee hojjechuu biyyaa bahee qabamee galee miti gargaaruu dandeenya yoo ta'e hin gargaarraan waan haqa nutti mateennaan. Wallahi ana gargaarsi kun uumuu beeku na birarra. Sinii galee. In gargaarsinaan kiyyaan jiran gargaarsifne dheera mucaa gargaarsisuu dandeenyaan garuu waan haqqii wayii fudhannee gargaarsisuu dandeenya. Sinii galee waan haqa. Obboleetti yoo jiraatte natti himi. Hundawwaltuu mucaatti. Iftuu aggaaroo meerri iftuu aggaaroo meerri. Nannaa beebar iftuu aggaaroo nu barbaadaa argisi laati. Meerri iftuu aggaaroo. Lafaan tokko eenyu lakkoosaa. Kiyyoo maannoo tokkeetti naa bilbilli rabbeedhi. Itti maal lakkoofsisaa? Haafisitti dawwali laa. Obboleettiin keenya jirti iftuu aggaaroo. Iftuu aggaaroo. Ol galchi ol galchi. Ol naa galchi. Kaalidoo natti himee silkichaa. Iftuu baga nagaan dhufte. nagaan dhufte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Nagaadha. Shantamii sadii. Iftuu. Iftuu. 66 77. Oshi. Ayyaa sagaleen kun nagama. Inna gaama garuu obboleessa kee galcheera jalqaba isatti hin dubbadha dhiifama. Naazirooni dhufeera. Amma dubbachuu dandeenya. Naazir. Abeet abeet. Darasanyii kee ilaalaa turre garuu darasanyiin kee sirrii miti. Darasanyii kan qosa miti. Isa miti siifan ergaa isa kana darasanyii kan isa sana amma itti narraa kuti isa kana baaseen si ergaan. Mallattoon immoo birrii 2,000 dammaamnatti mallattoo qaba. Mallattoon immoo birrii 2,000 dammaamnatti ergatee ture. Damma gaariidha beetfan damma simiree fudhee dhaqe beeta. Birrii damma wajjin birrii 70,000 galcheef yaadadha. Isin irratti hin fidaan. Naaziroo lakkoofsa 45 numisaa si dubbiseera waasaappiin bara abdiin sheerii naa godhennaan. Meemeen irratti ergi. Numisaa 45. Isin Haa isin jedha laakunoo waasaappiin. isinii kana ergaa isa erguudha jedhee amma sa'aatiin itti dhuguun qabu. Isa erguu jedhee sa'aatiin itti dhuguun qabu. isa kana isinii kana ergaa Yoo ofirraa qabaate namarratti isin erga birrii 2,000 ofirraa qaba. amma hin jiru miti Naaziru. Amma yoo jiraate amma 70 Nan baasifadha isa ammaa fadaa'uuni. Nan baafadhaan. malee hin jiru miti. Okay. Nan baafadhaan. Dura asirraa miti. Okay. Dhiifama Ergoodhaa qo'atu. innaan miseejii inni dura gidir indiriin erga jedhayi. Sheerin godhaattiin balleesseen nan baafadhaan indirii keessa galee. Rakkoon qabu. Maallaa goota seeti. Akkaawuntii eenyutti galchite? Akkaawuntii eenyutti galchite? Kaamil moo kamaal jedha gatee kan hin galcheefi. Kanatti galchite kan eenyuti? Kan kaamil moo kamaal jedhe natti ergee ture. Eenyu sitti erge?
darasa akkaawunticha. Abdii. Akkaawunticha sanis itti kenne qabattee iskiriinshotii kaafattee maaliin si erge? Naan ergaa kun an baasifadheen ergaan. Jechuun koo Nan baafadha. akkanaan si ergu iskiriinshotii qabdaa bira akkaawuntii kanatti galchadhee. Qaataa miti duraan intiriin qabu ture kan inni manni naa ergan intirii keessaan qaban ture na duraa balleesse footoodhaan wajjin na duraa balleesse kee abdiin. Innoo birrii 250 akkaawuntii kan biraatti galee kun akkamitti isa kanatti galuu danda'e? Kophaatti na gaafate aanatu galcheessa kana. Isa sana siistariitu galchite fayyaa taayyuu jechuudha. Mana baankii irraa baasuun hin danda'ama. Amma gaayaa jamaa. Hin kakachiifna lamaanuu. Jalqaba kakachiifnee kan isa 250 hojjenna. Yoo kakachiisne walii ta'u lamaanuu. Inni kun galchee radhee kakatu inni sun galchee radhee hin galchine radhee kakatu. Hedoo. Abdii. Nan baasaafis immoo. Mana baankiitii danda'u. Abdii mana baankiitii seetu mana baankiitii birriin danuu mucaarra galuu danda'a waan ta'eef inni mana baankii amma kan mirkaneeffachuu dandeessu hin danda'u. Lakki muciyyoo baasuu dandeessu obboleettiin isaa baasuu dandeessu. Galchaa yaada akka kennatuun barbaada obboleessa kiyya tokkummaa. Kiyya sin deebisa yaa tokkummaa akka qeersiin jennee dhuftee akka dibaafattuun barbaada yaada kee. Naziru akkaawuntii ati Carraanaa kenna abdii korraa yeroo tokko ifamaa wajjiniin. Qoy ayi waan qirrisa jedhe tokkummaan gaafatu obsaan dhaggeeffadhaa. Jechuun haasaan akka hin bal'anneef. Maal gaafachuu? Qoy jechuun haqa miskiinaa jedhaadha. Haqa dabsaan jiru hangara kootiin gaaffii haqaan gaafataara waan ta'eef tokkummaa maaltu si quuqe nu gaafadhu. Okay, galatoomii. Wani na quuqe hin gammaddan goolii ofitti galchee kaafaa jettanii akkasin jedhamu jaarsi. Gammachuu wayii qabdu yeroo nama dogoggora irratti fakkaata. Tarii sirrii ta'uu dhiisuu danda'a, sirrii ta'uu danda'a. Jaarsummaa keessatti hin gammadamu akka nama quuqama wayii qabu fakkaata waan ta'eef miira gammachuu keessaa fuudha sana tokko. Lammaffaa kiyyaa jabalii galchuun kee dogoggora guddaa hojjette. Dogoggora nama hin nyaanne jedhee arrabsaa ture. Nama mucaa kana akka inni maallaqa dhabuuf dalagaa ture as keessa galchuun kee akka hin gadduna taasisee jechuudha. Maaliif yoo jettee mucaan kun suba sirra kaa'e. Abdii taachoo. Jedhee nama yaadu. Abdii waliin dhaggeeffannu. Isa mataa isaa baasis keessa. Kiyyaan. Abdii qoy fan jedhe dubbadhu yaada kee fixatu haa fudhatu qoy. Hin barbaachisu kun nama xiqqeessitu hin barbaachisu. Nazirii qofan beeka. Nazirii fi darasanii qofan beeka nam tokko hin beeku. Abdiis rakkoon qabu haa dubbatu. Ajandaa kana dhaamsuu fi nuti dhiisaa. Tokkummaan nuuf obsaa tokkummaa tokkee nu obsi bakka ati Laala hin danda'amu. nu tabaabbareedha. Dhiisa abdii nama Laala akka qabda miti abdi. Dhiisi sharafu akka qabda miti tokkummaa dubbadhu waan barbaadde. Aayimatu dhiisaa. Dubbadhu tokkummaa miti irraa kaasee. Akkasii waan inni iyya fakkeenyaaf ajandaa barbaadee miti deemee kaasuu barbaadee miti. Tokkoffaa mucaa kan akka waan tola Dubaay raqeetti ilaaltanii gaafannii akka waan maallaqatti baafdetti ilaaluun akkamitti raqa namni Dubaay waan jedhu ilaaluutu dirqamaa jechuudha. Namni meeqa baasee raqa yoo inni nu sobee namni Dubaay raqu meeqa baasee raqa maallaqa meeqa kaffalee raqa wanti jedhu ilaalamuu danda'uudha qabaa jechuudha. Oonni ragaa dhabillee namni tola naqu Dubaay waan ta'eef namoonni bitaan mirgaa biitaa kanaan akkamitti raqa maalitti immoo bahuu danda'a waan jedhu tilmaamaa jechuun barbaada. Inni xumuraa immoo hin dheeressu jechuudha. Inni xumuraa. Wanneen sadarkaa mana bara dhutee ijoolleen mana barateera siin jedhan garuu barachuu miti yaalle. Fuddeenumaan baay'ee dhiise malee. Gammachuun adeemsi simboolii ofitti galchee ka jettanii mucaa irratti dhiichisuuf deemtanuu dogoggora guddaa waan inni nama saalfachiisu jaarsa irraallee hin eegamne jechuudha. Mubaarikis ta'e atis mataa keetti jechuudha. Kallattiin dawwal hin dasane. Dhaggeeffatu sin dhaabsisa. Maaliif sin dhaabsa beektaa? Darasanii san dhagee qabu. Sin dhaabsisan dhaggeeffatu. Darasanii san situ amma naa erge miti. Abdii ana sii erga. Rakkoon qabu naa ergita. Tokkummaa darasanii situ naa erge. Situ naan ergennaan. Birrii natti darasanii natti ergite suni kireedit jedha. Kan akkaawuntii ofitti galfate. Tariin dogoggoree siin jedhaa rabar. Tarii dogoggoree kan dogoggoraa ergee siin jedhaa ture baay'ee.